Shalom shalom nagaan gooftaa keenya Yesus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota hojjettoota Waaqayyoo nagaa keessanii nagaan isin gaafadha. Paasteroonni, wangeelaawwonni, raajonni akkuma kana geggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa hundumtuu Generation for Truth International Ministry jalatti kan argamtan hunda keessan nagaan gaafadha. Nagaan gooftaa keenya Yesus Kiristoos iddoo jirtan lafa jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Egaa kadhati keenya kadhataa tokkummaan labse ittuma fufee jira. Waaqayyoo sa'aatii kana yeroo kana ni nuuf laate bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Barumsa baay'ee gurguddaa, kadhata gurguddaa Waaqayyoo karaa tajaajiltoota isaa, karaa hojjettoota isaa nutti dubbachaa ture. Waaqayyoo gaa karaa tokkos karaa lamas ni dubbata. Namni garuu hubachuun ga'ee namaati, namatu hubatu malee Waaqayyoo kallattii hedduudhaan nutti haasa'ee nutti dubbateera. Hubachuun egaa ga'ee keenyadha. Gooftaan akkasitti nutti dubbachuu jaallate inni yeroo kana nuuf laate maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Gooftaatu yeroo nuu kennee, yeroo gooftaan nuu kenne nu immoo deebisnee kenninee akkasitti isaaf gadi jennee isa dhaga'uu keenya, isa dhaggeeffachuu keenyaaf yeroocha haalicha gooftaan nuu mijeessuusaaf gooftaa guddaa galateeffanna. Gooftaan haa eebbifamu. Akkuma kanallee sagantaa kana diriirsuudhaan sagantaa kana akkaataa kanatti akka diriiru mari'attanii qindeessitanii akka kadhatamu gochuu keessanitti gaggeessitoonni sira jirtan gooftaan isin haa eebbisuun isiniin jedha. Egaa kanatti aansee hundeemee ani maqaan koo Tamasgeen Shaashootii, hojjetaa wangeelaatis faarfataadhas. Waldaan ani onlaayinii irraa keessa tajaajilu waldaa Amaanu'el warra wangeelaati. Waldaan koo lafarraa hojjetaa wangeelaa ta'e kan irratti hojjedhu, kan faarfataas ta'e kan hojjedhu waldaa Warqaamaa Ministirii Yedaninnet Saraawwita Lamaaqaf Beete Kiristaan kan jedhu Rabbaan Hafuuraa keenyaa achitti abbaan boodichaa Waariyaa Nugusee Roobaati. Inni gooftaan egaa nu gargaare sa'aatii kana nu gaggeesse yeroo kana nu laata eebbifamu kana caalaa hin deemu. Seenaan qabnu innaa manaa tokko qabaa gooftaan kanaaf kenne. Egaa manatu dabalamaa, konkolaataa dabalamaa, qabeenya biraa dabalama malee haati manaan dabalamtu ijoollee dabalama. Naa kanan jedhaa kanatti aanseedhaan egaa mee sagalee Waaqayyoo dubbisee nan kadhadhaa. Sana booda waan ergaa keessa koo jiru sagalee Waaqayyoo illee ilaalla jechuudha. Wal wajjiniin ergaa barootaaf nu gargaaru, ergaa yeroof nu gargaaru haalicha duukaa gooftaan nutti dubbata. Boruu keenyaaf, jireenya keenyaaf sagalee kan qabu Waaqayyoodha. Akkas jedhanan dubbisaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:26 jiru nan dubbisaa. Obboloota koo isin yeroo waamamtan namoota attamii akka taatan ofirratti ilaalaa. Akka yaada namaatti baay'een keessan ogeessota miti. Baay'een keessan beekamoo miti. Baay'een keessanis sanyii warra gurguddootaa keessaa miti. Waaqayyo garuu namoota ogeessota yeellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa gowwaatti lakkaa'u fo'ate. Waaqayyo warra jaboo leeyyaa'isuudhaaf waan biyyi lafaa dadhabaatti lakkaa'u fo'ate jedha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Waaqayyoon kadhannaa. Guddaa isa ta'ee, jabaa isa ta'ee, arjaa isa ta'ee gooftaa isa guddaa kana meesa kadhannaa. Isa galateeffachaa, isa kadhannaa, isa barbaannaa. Egaa gaafa kadhannu seera guutuuf hin kadhannu yookaan waa biraaf hin kadhannu. Amantiidhaan fuula Waaqayyootti, amantiidhaan jireenya keenya guutuu amantiidhaan haa kadhannu. Kadhata yeroo tokko tokko waan seera guutamuuf kadhatamu yookaan waan yeroo dabarfatamuuf kadhatamu fakkaata. Akkas miti. Amantiidhaan gooftaarraa waa fudhachuu, gooftaarraa waa argachuu, jireenya keenya keessatti deebii kan nuu ta'u sagalee Waaqayyoo keessaa argachuudhaaf fuula Waaqaatti akka dabarsinu barbaada. Naa isa kanaaf mee Waaqayyoo isa guddaa, isa jabaa ta'e kadhannaa. Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Haleluuyaa. Guddaa fi amanamaa
tolaa qajeelaa kan taate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baroonni haalonni kan sin daangessine hundumaa gararraa kan jirtu ol jettees bara baraan kan jiraattu alfaadhaa omeegaa kan taate baroonni kee dhuma kan hin qabne haleluuyaa si galateeffannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Gaafati dubbattu, gaafati jettu, galaanni si dhaga'a, qilleensi si dhaga'a, gaaronni si dhaga'u, du'aan si dhaga'a. Waaqayyo kan akka kee hin jiru. Arjaan akka kee, guddaan akka kee, amanamaan akka kee kan hin jiraanne si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Ati bara baraan ol jedhi. Ati bara baraan eebbifame. Guddaa guddaa jabaa jabaa ayyaana kee nu gargaartee yeroo kana nuu laatteetta. Sa'aatii kana nuuf laatteetta. Kunoo gooftaa sagantaa kana irratti ayyaanni kee argamnaan hamma har'aatti jabaannee fuula kee turuu dandeenye. Kanaaf si galateeffanna ati galateeffami. Karaa hojjettoota kee darbitee nutti dubbachaa jirta. Sagalee keedhaan kadhataan karaa garagaraan nu barsiisaa nu qajeelchaa jirta nu hubachiisaa jirta. Maqaan kee haa ulfaatu. Maqaan kee ol haa jedhu. Maqaan kee haa kabajamu. Ati ol jedhi. Haleluuyaa. Ati kabajami. Si galateeffachaa sin kadhadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos akka sagalee kee dhaggeeffanne akka dubbii kee dhaggeeffanne dhalootatti caba kan ta'u, dhalootatti madaa kan ta'u, dhalootatti gufuu kan ta'u, qalbii isaanii, sammuu isaanii, jireenya isaaniitti iddoo isaan jiran, lafa isaan jiran, daandii isaanii irratti akka isaan sagalee kee dhaggeeffanne, akka isaan dubbii kee dhaggeeffanne, haala mijeeffatanii dubbii isaaniif qabdu, sagalee isaanii qabdu akka isaan dhaggeeffanne, dhageettii gurra namaa kan qabu, jilba namaa kan qabu, qalbii namaa kan qabu, yaada namaa kan qabu, laphee namaa kan qabu, sobee biizii kan nama godhu, ergaan sobaa, furri sobaa, qilleensa baraa kan fakkaate, haala kan fakkaate, yeroo kan fakkaate, dhugaa dubbii kee kan of keessaa hin qabne, dubbii kee kan fakkaate, dhaloota akka isaan wangeela hin dhageenye, akka isaan ergaa qulqulluu dhugaan fudhanne kan godhu, laphee namaaf jireenya namaa bitee kan jiru, maqaa Yesuus Kiristoosiin qalbii namaa kontirool godhee kan jiru, laphee namaa kontirool godhee kan jiru, dhugaa hafuura kee kan inaafu, dhugaa hafuura kee kan dhiibu, dubbii qajeelummaa, dubbii ulfinaa, dubbii jireenya bara baraa kan dhiibu, maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri sisteema seexanaa, hafuurri iluminaantii, hafuurri 666 haala fakkaatee, teknoolojii fakkaatee, sammuu dhalootaa kan bittinse, qalbii dhalootaa kan bittinse, jireenya dhalootaa kan bittinse. Haleluuyaa. Dhaloonni feezummaatti akka inni jiraatu, dhaloonni ofiisaa akka hin ilaalle, dhaloonni qulqullummaatti akka hin jiraanne, dhaloonni dhugaa wangeela kee kan dhaggeeffanne, dhaloonni gooftaa Yesuus Kiristoosiif gad kan jenne, lapheef jireenya isaanii akkasii hin laanne kan godhe, dhageettii isaanii kan qabe, agartuu isaanii kan qabe, gurra isaanii kan qabe, belaat raadiyaa baashiyaloo, laphee isaanii kan qabe, ergame hamaan kan nyaatame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan nyaatame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan nyaatame haa ta'u. Sa'aatii kanaa kaasee hidda jireenya namaa qabe kan jiru. Rifeensa mataa hanga qeensa miillaatti dhaloota dhuunfatee kan jiru, qalbii namaa dhuunfatee kan jiru. Akka namni gumgumu, akka namni boo'u, akka namni gaddu kan godhu, akka namni aaru kan godhu, akka namni wangeela dhaggeeffanne, akka inni gooftaa Yesuus si duukaa jaalalaan hin jiraanne, laphee jireenya namaa keessatti, qalbii jireenya namaa keessatti, sa'aatii kanaa kaasee humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiidhaan, hafuurri abjuudhaan nama maraachu, abjuudhaan kan jireenya namaa jeequ, qalbii namaa kan jeequ, abjuun warra du'an gidduu kan bulchu, abjuudhaan hallayyaarra kan oofu, abjuudhaan ekiraafana kan haasofsiisu, abjuudhaan gooftaa Yesuus bineensa fakkaatee wal'aansoo kan qabu, abjuudhaan jireenya hamaa keessa kan dhaloota bulchu, maqaa Yesuusiin sa'aatii kanaa kaasee kan dhaabe haa ta'u. Maqaa Yesuusiin sa'aatii kanaa kaasee dhaheera. Haleluuyaa. Kadhadhaa, kadhadhaa. Lootii gaatii vaanaa shiyaaloora hadiyaabaa. Haadhaamu maqaa Yesuusiin. Haadhaamu maqaa Yesuusiin. Haadhaamu maqaa Yesuusiin. Homosekshuwaaliin. Maqaa gooftaa Yesuusiin sammuu dhalootaa irratti kan hojjetu, qalbii dhalootaa irratti kan hojjetu, dhaloonni gooftaaf akka hin jiraanne, jireenyi isaanii gooftaaf akka hin bitamne, akka isaan hin jilbeeffanne, abjuudhaan maraachaa kan bulu, maqaa Yesuusiin miidiyaa garaagaraa fakkeessee jireenya dhaloota namaa kan maraache, dhugaa keessaa kan nama baasu, arrabaan jiraachuu malee dhugaatti jiraachuu dhaloota kan fageesse, maqaa gooftaa Yesuusiin sa'aatii kanaa kaasee erga
ergami hamaan kun haa dhaamu. 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 Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiidhaan humna du'aa ka'uu Yesuusin si dhaheera. Sammuu dhalootaarra laphee haleluuyaa laphee isaaniirra nagaa isaaniirra irriba isaaniirra dhukkuba fakkaattee kan nama nyaatte dhukkuba fakkaattee kan namatti galte maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiidhaan ergaan dhibee afurri dhibee afurri maraatummaa humni du'aa afurri du'aa aangoon du'aa maqaa Yesuusin si dhaheera. Aladiivoo Enatiyaa yamaa shiloora diigaa dhaloota kanarraa dhaame dhaloota kanarraa dhaame dhaloota dhiigi bite dhaloota kakuuti dhaloota mallattoo dhiigaa qaban dhaloota gooftaan gatii kaffaleef maqaa Yesuusin irraa si dhaheera. Maqaa Yesuusin irraa si dhaheera. Maqaa Yesuusin irraa si dhaheera. Inyaattu dhaloota keenya, inyaattu dargaggoota, inyaattu abboota, inyaattu abdii boruu, inyaattu dhaloota abdii borii maqaa Yesuus Kiristoosiidhaan laphee namaa nyaatte duwwaa kan goote, gaagura duwwaa kan nama gootu maqaa Yesuus Kiristoos laphee duwwaa, qalbii duwwaa, mul'ata duwwaa, jireenyatti duwwaa kan nama gootu dhaloota kan nyaattu maqaa Yesuusin harki isaanii duwwaa akka ta'u, jireenyi isaanii duwwaa akka ta'u maqaa gooftaa Yesuusin kan gootu afurri hamaan si dhaheera. Haleluuyaa. Mul'ata keerraa dhaheera. Abjuu keerraa dhaheera. Karoora keerraa dhaheera. Adeemsa keerraa dhaheera. Maqaa Yesuusin dhaheera. Gaa'ila keerraa dhaheera. Jilba keerraa dhaheera. Dhaheera fayyaa keerraa maqaa Yesuusin. Dhaheera fayyaa keerraa maqaa Yesuusin. Dhaheera fayyaa keerraa maqaa Yesuusin. Akka ati hin kadhanne, akka ati wangeelan dubbifanne, akka sagalee Waaqayyoon dhaggeeffanne, akka ati faarfannaatti eebbifamne, akka ati lallabatti hin eebbifamne, akka ati kadhatatti hin eebbifamne, akka ati Waaqayyoon waammatteetti gammaddee eebbifamne jireenya kee kan qabe, jireenya kee kan awwaale, jireenya kee kan nyaate, fayyaatti kan si nyaate, ekonomiitti kan si nyaate, nagaatti kan si nyaate, mul'atatti kan si nyaate, jaalalatti kan si nyaate, hiriyyaarratti kan si nyaate, gaa'ila kee isa nyaate maqaa Yesuusin aboonuuf kenname humna du'aa ka'uu Yesuusin sa'aatii kanaa kaase sirraa waraaneera. Sirraa waraaneera. Haleluuyaa. Harka nagaalaattu harka abbaa koo, harka nagaalaattu turree Waaqayyo dhaloota kana qaqqabadhu, dhaloota kana qaqqabadhu, dhaloota kana qaqqabadhu. Nagaa kan dhaban nagaa haa argatan, boqonnaa kan dhaban boqonnaa haa argatan, fayyina kan dhaban fayyina haa argatan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si waameera, abbaa si waameera, abbaa si waameera, abbaa si waameera. Dhaloonni kun of haa argan, dhaloonni kun of haa baran, dhaloonni kun of haa baran, dhaloonni kun of haa baran. Maqaa Yesuus Kiristoosiidhaan. Maqaa Yesuus Kiristoosiidhaan. Maqaa Yesuus Kiristoosiidhaan. Barsiisni liqila waawwotaa kan argamnetti. Maqaa Yesuusin barsiisni balaaqotaa gidduu akka hin galletti. Afurri Elzaabel waldaa keessa akka hin galletti. Dhaloonni kun maqaa Yesuusin dammaqanii gooftaa Yesuus Kiristoos ergamni kun haa rukutamu. Afurri kee dhaloota kana haa dammaqsu. Ayyaanni kee haa dammaqsu. Kootu gooftaa Yesuus sin kadhadha kunoo gamtaa waldaa keenyaa sin kadhadha walda'oota gooftaa Generation for True International Ministry jala jiraniidhaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin afurri burjaaja'ummaa irraa haa dhaamu, afurri dadhabbii irraa haa dhaamu. Dhaloota qabee gooftaa iddoo ati hin jaallanneef gara sagaleen keenya jiretti dhaloota gara feezummaatti, gara qaldiitti, gara tapha gadheetti kan geesse maqaa Yesuus Kiristoosiin karkisi hamaan, kiyyoo hamaan humna du'aa ka'uu Yesuusin dhaloota kanarraa hacitu, dhaloota kanarraa hacitu, dhaloota kanarraa hacitu, dhaloota kanarraa hacitu. Dhaloonni kun birmadu haa ba'an, dhaloonni kun bilisa haa ba'an, dhaloonni kun siin haa gargaaraman. Ayyaanni kee dhaloota kana haa gargaaru, humni kee dhaloota kana haa gargaaru. Kootu gooftaa Yesuus Kiristoos si waamna, si barbaanna. Abbaa bara baraa, mootii bara baraa, mul'anni walda'oota kana, mul'anni tokkummaa kana maqaa Yesuusin siin galma haa ga'u, siin fiixaan haa ba'u. Dhaloonni kun wanta haaraa qabatee, wanta jijjiiramaa qabatee haa darbu. Ilaa barroonni gooftaa guyyoota situ kaa'e, sa'aatii situ kaa'e, guyyaa situ kaa'e, torban situ kaa'e, ji'a situ kaa'e, waggaa situ kaa'e. Sekendiin lakkaa'ee sa'aatiitti dabarsa, sa'aatiin lakkaa'ee guyyaatti dabarsa, guyyaan lakkaa'ee torban ji'atti, jiini waggaatti dabarsa. Hundumtu
hundumtuu guyyoonni dhalatanii uumamanii qaban guyyoota haaraadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota kanaaf wanti haaraan as haa ba'u. Wanti haaraan as haa ba'u. Wanti haaraan achi as haa ba'u. Waldaa tajiraniidhaaf tokkummaa jiruudhaaf wanti haaraan as haa ba'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mul'anni diriire, mul'anni waraqaa irratti qabame, ajandeeffamee qabame yerootti lafa qabatu haa ta'u, yeroo diriiru haa ta'u, yeroo mul'atu haa ta'u. Humni hin jiroota ati humna keenya, baajata hin jiroota ati baajata keenya. Gooftaa Yesuus ati irree keenya, ati jabina keenya, ati haleluuyaa, ati gaachana keenya. Maqaa Yesuus Kiristoosiidhaan wanta haaraa godhi, wanta haaraa godhi. Ni waldaa Filaadelfiyaan dhaqxee humna xinnoo qabdaa, dubbii koo eegdee maqaa koo hin ganne. Barri hamaan dhufuyyuu, yeroo hamaan dhufuyyuu, guyyaan nama gansiisu, yeroon nama gansiisu, ekonomiin nama gansiisu, balballi nama gansiisu, haalli nama gansiisu gaafa dhufe maqaa koo eegdeetta. Kanaafiyyuu ani balbala banamaa isa eewu cufuu hin dandeenye sii kenneeraa jette. Banaa Daawit maqaa Yesuus Kiristoosiidhaan balballi banamaan dhaloota kanaaf haa kennamu. Hulaa banamaan dhaloota kanaaf haa kennamu. Kan mootummaan hin cufne, kan sobdoonni hin cufne, kan siyaasi hin cufne, kan nagadi hin cufne, kan ekonomiin hin cufne, kan barumsi hin cufne, kan bifi hin cufne. Maqaa Yesuus Kiristoosiin laphee dhaloota kana keessatti balbala banamaa, mul'ata banamaa, karoora banamaa, adeemsa banamaa, jireenya banamaa maqaa Yesuusiin nurratti haa dhangala'u, nurratti haa dhangala'u, nurratti haa dhangala'u. Koo sagalee kennutti dubbadhu, nu gargaari, hingoota ulfaadhu, hingoota eebbifame, na dadhabaa dhala keessa gargaari. Ayyaanni kee nu jinaa ta'u, sagalee kee nu barsiisi, dubbii kee nu barsiisi. Haalleluuyaa. Mee akkas jedhadhaa, anaaf jedhaa wanta haaraatu jira jedhadhaa, ofirratti raajaa, ofirratti labsaa. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusiin jedhaa dubbadhaa. Dhaloonni kadhata gidduu kana kadhatamaa jiru, kadhata barsiisa gidduu kana barsiifamaa jiru, kadhata gidduu kana kadhatamaa jiru. Wanta haaraa dhaloota argatantu jira, wanta haaraa dhaloota qabatantu jira. Bara baay'eetti eeganii kan dadhaban, yeroo baay'eetti eeganii kan dadhaban, wanta hin qababuu dide Waaqayyoo harka kee keessan galcha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf jedhaa ammayyuu dubbadhaa, wanti haaraan anaa hin ta'a jedhaan haala diigaa elootiraa diivana shiluu holovogoosiin handaa. Ammayyuu dabalaa dubbadhaa, sammuu koof jedhaa, jireenya koof, gaa'ela koof jedhaa, ekonomii koof jedhaa, wanta haaraa taa'edha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waggaa dheeraa dadhabdee, bara dheeraa dadhabdee, yeroo dheeraa dadhabdee akka ati yaadde sii ta'uu dide, waan haaraa eegdee kan dhabde dhaggeeffadhu maqaa Yesuus Kiristoosiidhaan. Humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin akka ati yaaddetti miti, akka Waaqayyo yaadetti wanti haaraan, misooma haaraan sammuu kee irratti, laphee kee irratti, jireenya kee irratti hin jalqaba Waaqayyo. Ameen. Haleluuyaa. Gooftaa koo si haa galatu. Ulfaadhu, nu gargaari. Ameen. Gooftaa keenya isa guddaaf galannaa ta'u. Sagalee Waaqayyoo or daqiiqaa muraasa waliin ilaalla. Kadhata kadhadheera kanuma irratti ga'a. Seensaaf kanan dubbise tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:26 dubbise. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa egaa baay'ee barachaa jirra, baay'ee dhagaa jirra. Akkuma kanatti fufee anis keessa koo kan jiru ergaa barootaati, ergaa dhalootaati jedhee kanan qabadhe yookaan kan jiru isinittin hima yookaan oliin ilaallaa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Akkas kan jedhu ni ilaalla. Dhaloonni hundumtuu mata duree kana keessatti or sheerinni gootu ni beekamaa. Sheer gochaa jirra, waldoota keenyaaf raabsaa jirra, ni raabsitu. Dhalootan dhaggeeffanne illee akkasiin dhaggeeffachiistan abdii qabnaan illee sagantaa mammaatti darbe waldaa koo irratti baay'ee ergaa ture, sheer gochaa ture, dhaggeeffachaa turre jechuudha. Innaa kanaaf akkas kan jedhu mata duree fudhadhee qabxii iddoo lamatti qoodee qabxiitti kennee siin faana ilaaluu barbaada. Akkas jedha mata dureen koo, eenyurraa barachaa jirta kan jedhudha. Dhaloonni egaa eenyurraa barachaa jirta isa jedhu, namni waan meeqarraa baraa yoo jenne, namni wanta meeqarraa barata yoo jennee ilaalle, namni waan inni irraa baratu wanta lamarraa barata. Addunyaan jiru addunyaa lama. Addunyaa ifaaf addunyaa dukkanaati. Addunyaa ifaaf addunyaa dukkanaamarraa barataa jechuudha. Namni tokko Waaqayyo irraa bara, lama seexanarraa bara dhaloonni. Waaqayyo irraa maaltu barama, nama seexanarraa immoo maaltu barama kan jedhu
qabxii shanjaa kan inni caalle qoqqoodeen isintimuu yaada. Sijjamma bakka jalqaba irratti garuu eenyu irraa baraa jirra nuti? Eenyu irraa baraa jirta? Akka jedhe Phaawulos ittiin seensa koo gaafan dubbise obboloota koo jedha. Isin yeroo waamamtanii namoota attamii akka taatan ofirratti ilaalaa jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Eenyudha isinii gaafa waamamtan gaafa jalqabaa eenyudha? Isinis gaafa gara gooftaa dhuftan eenyudha? Har'a dhaloonni keenya yookaan namoonni keenya baay'een isaanii waldaa kiristaanaa keessaa badanii yeroo isaan TikTok irra utaalan, yeroo isaan Imo HD irra utaalan, yeroo isaan Zoomii keessa utaalan malee yeroo isaan waldaa kiristaanaa waasaappiidhaan turte, waldaan kiristaanaa online waasaappii tokkummaa yerootti dadhabsiisaa haalli kun jiru keessa jirra. Kun immoo maalidha yoo jenne dhaloonni waan irraa baraa jiru adda baafachuu dadhabuurraa kan ka'e babbadaa jira jechuudha. Kun babbadaa jira. Achirratti soo sagalee Waaqayyooti jechuu dandeessu. Achirratti soo dubbii Waaqayyooti jechuu dandeessu. Sagalee Waaqayyoo zayitii miti gurguramu, sagalee Waaqayyoo samijii miti fannifamee gurguramu, ayyaanni gurguramu. Amma dhaloonni gara shaqaxiitti waan deebi'e natti fakkaata gaafa Imo HD irratti asii intini isaanii dhaga'u achirratti waan deebi'e natti fakkaata. Kanaaf eenyu irraa baraa jirta kan jedhu of ilaallaa jechuudha. Tamasgeen eenyu irraa baraa jira? Eenyu irraati kanan tamaaraa jiru? Eenyu irraati kanan baraa jiru? Eenyu irraati isa jedhudha. Of ilaaluu wal ilaaluu qabna jechuudha. Maaliif sagalee Waaqayyooti kan barsiifamu, dubbii Waaqayyooti kan barsiifamu, dubbiin Waaqayyoo darbuu isaarra immoo akka jedhutti sagalee Waaqayyoo lafti kuniif samiin kun darbuutu irra salphataadha. Kanaaf ittiin daballu irraan qannasu. Ittiin daballu irraan qannasu. Warri sagalee Waaqayyoo duukaa dhaabbatan Waaqayyoo adda baasa waan ta'eedhaaf guyyaa tokko yeroon adda ba'uu ga'eera, yeroon gargar ba'uu ga'eera. Isin ittiin fakkaatina baay'een turu, baay'ee sin fiigu, baay'ee sin turu. Yeroon adda baasuu ga'eera, yeroo ittiin gargar ba'uu ga'eera. Dhaloonni Waaqa jalatti bulan, dhaloonni Waaqa dhagaanii jiraatanii hambaa ta'anii hafu, hin badani, zarii isaanii hin balleessu Waaqayyo. Kanaaf eenyu irraa baraa jirta? Namni maal meeqarraa baraa yoo jenne waan lama irraa bara. Waan lamarraati kan namni baruu danda'u. Tokko Waaqayyo irraa bara, lama seexana irraa bara. Ati gaa isa kana keessaa eenyurraa akka baraa jirtu? Waaqayyo sagalee Waaqayyo maal jedha? Dubbiin Waaqayyo maal jedha? Ani eessan jira jettee gaa of ilaaluun ga'ee abbaa isaati. Namni Waaqayyo irraa baru maal fakkaata? Kan jedhu qabxii shanan isinitti hima. Namni ከእግዚአብሔር የሚማር ሰው ምን ይመስልሃል? Namni Waaqayyo irraa baru maal fakkaata yookaan amaloota akkamiitu isarraa mul'ata kan jedhu waliin ilaallaa. Kanaaf obsaan na xumursiisa. Gooftaan koo isin eebbisu. Egaa Waaqayyo irraa maal barra? ከእግዚአብሔር የምንማረው ምንድን ነው? tokko Waaqayyo irraa kan nuti barru gadi of deebisuudha. Isa jalqabaa ከእግዚአብሔር የምንማረው አንደኛው ቁጥር ምንድነው ብትሉ ራሳችን ዝቅ ማድረግ ገድ ኦፍ ዴብሱድ አከዘዳ ፊልጵስዩስ በቆና ለመለኮብሳ ሸኒ ሀገ ሰዴቲት ጅራ አከዘዳ ያደገራ ክርስቶስ ኢየሱስ ቀቡቱሬ ቀባዳ እኒ ቢፈ ዋቀዩማቲን ኡቱ ጅሩ ኡልፊነ ዋቀዩማ ኢሳ አባ ኢሳ ወጅን ወልሰ ቅጤሱ wanta qabatanitti ittiin hafanitti hin lakkoofne. Ameen. Lakkoofsa 8 dhaqeen dubbisa isin dubbifadhaa. Inni gad of deebise hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Maal of godhe? Gadi of deebise. Yesus Kiristoos hamma du'aatti iyyuu maal godhe? Abboomamaa ta'e. Gad of deebise. Kanaaf Waaqayyo irraa baraa jirra. Nuyi ani kanan baraa jiru Waaqayyo irraati warri jettanii mee amalli gadi of deebisuu si keessa jira? Amalli gadi of deebisuu si keessa jira? Na Waaqayyo irraa kan nuti barru yookaan Kiristoos irraa kan nuti barru amala gadi of deebisuuti. Aboo qaba, aangoo qaba, gochuu ni danda'a. Aboo waaqummaa isaa isa harka jira.
Garuu Yesuus Kiristoos hamma du'aatti gadi of deebise. Yerootti tufan cal jedha. Zimmi jedhe gadi of deebise. Har'a nuyi amalli gadi of deebisuu amantoota keenyarra yookaan kiristaanotarra ni jiraa yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'een argattani. Baay'een argattani. Kanaaf obboloota ko eenyu irraa baraa jirra? Keessumaa bara jaarraa 21ffaa kana amma jirru kana keessa dargaggoonni eenyurraa baraa jirra? Shamarroonni eenyurraa baraa jirra? Eenyurraa baraa jirra? Kanaaf Kiristoos irraa akka barru Hafuurri Qulqulluun nu haa gargaaru. Inni lammaffaa Waaqayyo irraa maal barroottan? Jaalala barra. Jaalala kan nuti barru Waaqayyo irraa. Tokkoffaa Yohaannis dhaqxanii ilaallachuu dandeessu. Tokkoffaa Yohaannis 3:11-18. Tokkoffaa Yohaannis 3:11-18. Akkas jedha 11:18 dubbisan. Ergichi isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan wal jaallachuun nuuf taa'isa jedhudha. Ergaa isin jalqabaa jalqabdanii Kiristoos irraa dhageessan yoo jiraate maal gochuudha? Wal jaallachuun nuuf taa'isa jedhu qofa taa'edha. 18. Yaa ijoollee ko kottaa dubbiidhaa fi afaaniin utuu hin taane hojiidhaa fi garaa dhugaadhaan ni jaallan. Argitanii? Bara kana dhaloonni jaalala kan jedhu afaaniin malee hojiidhaan hin beeku. Jaalala kan jedhamu hojiidhaan hin jiru afaaniin malee. Kiristoos isa afaaniitu hin taane isa hojii barbaada. Isa hojii barbaada. Bara dhaloonni ol ajjeesaa jiru. Bara dhaloonni du'atti dabarsee ol kennaa jiru. Bara hundumtuu akka mataa isaatti geggeeffamee aangoof taayitaa barbaade akka barbaade ol godhu koottaa jaalalli garaa keessaa warra maddu haa ta'an. Kiristoos Yesuus Kiristoos yeroo inni koottaa jedheetu irbaata faasigaa qopheeffatanii booda koottaa kaanee itti adeemna gaafa jedhan. Gaafa dhaqaniisa qaban. Gaafa Phexros luqqifatee billaatiin gurra namichaa kutu. Baga kuttee shoo mucaako narra gortee hin jenne Yesuus. Narra gortee shoo goros kormaatiin jenne Yesuus. Geeffadhaa. Warri billaa namatti luqqifatan billaa isaaniin dhumu billaa kee man'eetti deebisee. Billaa isaa man'eetti deebise. Kanaaf kan nuti irraa barru jaalala Waaqayyo irraa. Yeroo hundumaa Waaqayyo irraa kan nuti barru jaalaladha. Yesuus Kiristoos utuma isaan akkas godhanii hin beekan isaaniif dhiisee gurra mucichaa fuudhee achitti deebise. Garmaachuu nagar. Kanaaf Kiristoos irraa jaalala barra dhaloota. Inni sadaffaa garraamummaa barra. Maatiyos agni ilaalan. Maatiyos 11. Maatiyos 11:29. Akkas jedha jirratti. Haleluuyaa. Wanjoo koo fuudhaatii baadhaa ana irraa baraa. Irraa baraa argitanii too. Ana irraa baraa. Anoo garraammiidha. Kanan gad of deebise boqonnaa lubbuu keessaniif ni argattu jedhe. Haleluuyaa. Ameen, ameen, ameen. Isaa galatu gooftaa. Maal godhaa? Wanjoo koo fuudhaatii baadhaa ana irraa baraa. Ana irraa baraa. Dhaloota nana garraamummaatu jira waldaa Kiristoos keessa. Kiristoosiin kan qabu garraammiidha jechuudha. Garraamummaan si keessaa jira. Amma haalli addunyaan keenya irra jirtu yookaan nuti irra jirru keessumaa ayyaana irratti maayidhaa wal waamu nyaatu wal taratara. Ani waraabbadheeratis kottu waraabbadhu, an guuttadheeratis kottu guuttadhuudha. Hiyyeessaaf kan yaadu garuu hin jiru muraasa. Hiyyeessi maal nyaatee oola, dhabaan maal nyaatee oola kan jedhu hin jiru. Hoolaa qalee qircaa 5,000 madaba fuudhee wal waama. Ofiisaatti godhee bukkee isaadhaa immoo handaaqoo kottee lama kan dheebotu jira, kan beela'utu jira. Garraammiidha Kiristoos. Garraammiidha.
Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Garraamummaa bara. Wanjoo koo koottaa fuudhaatii baadhaa. Anarraa baraa anoo garraammiidha. Haalleluuyaa. Kanan gadi of deebisee boqonnaa lubbuu keessanii argitantu tokko faalatiin nu deeggarachuudha kun. Boqonnaa maal godhu? Boqonnaas lubbuu keessaniif ni argattu. Gadi deebi'uu koodhaan, angajjechuu koodhaan boqonnaan lubbuu keessaniif kennamaadha Yesuustu. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Anoo garraammiidha. Anarraa baraa. Kiristoos irraa bari boleettii ko. Nati miidiyaa irraa bartu. Nati Facebook irraa bartu, nati TikTok irraa bartu, nati waan garagaraa chaatii garagaraa irraa bartu baay'ee laga sin ceesu. Maal si godha beektaa? Si dadhabsiisa. Si dadhabsiisa. Si dukkaneessa. Deebi'eeyyuu baqa akka nama waan beekne wallaalaa si godha. Innati Kiristoos irraa bartu galuu laga si ceesisa. Innati Kiristoos irraa bartu galmaan si ga'a. Haalleluuyaa. Egaa arfaffaan Kiristoos irraa maal barra Waaqayyo irraattan dhugaa barra. Tokkoffaa Yohaannis 3:19 dhaqaa dubbifadhaa. Dhugaa bartu Waaqayyo irraa. Ameen. Dhugaatu barama. Akkas jedha. Nuyi kan dhugaa ta'uu keenya kanaan hubachuuf jirra. Fuula Waaqayyo durattis garaa keenya calluma ni jechisiisa. Dhaloonni dhugaa garaasaa cal jechisiisa. Garaansaa waan argetti hin mar'atu. Garaansaa waan argetti hin bookkisu. Amma yeroo beeloftaan maagaan keessa curradhamini garaan dhalootaa cubbutti baay'ee muumachaa oola. Garaan kee dhugaatti haa jiraatu. Garaa keenya nuyi kan dhugaati. Kan dhugaa ta'uu keenyaan garaa keenya calluma ni jechisiisna. Maal jala waan inni barbaaduun goonuuf garaa keenyaaf. Waan inni fedhuun dangoonu. Fedhisaa kana keessa Kiristoos jira jedhee gaafata. Kanaaf warri Kiristoos irraa baran, warri Waaqayyo irraa baran kan dhugaati. Dhugaa baru Waaqarraa. Isa dhumaa shan qulqullummaa baru. Haalleluuyaa. Qulqullummaa. Tokkoffaa Phexros 1:15. Akkas jedha. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni isin waame qulqulluu akka ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan maal ta'a? Qulqulloota ta'a. Waaqayyo irraa kana shanan barra. Gabaabsee kanan ofii koo fudhadhe. Isin itti dabaltanii dheereffachuu dandeessu. Waaqayyo irraa maal barra kan jedhuuf gad of deebisuu, jaalala, garraamummaa, dhugaa, qulqullummaa barra. Seexanarraa namni maal bara yoo jettanii dhuguma dubbachuuf gabaabseen dubbadha kan. Seexanarraa namni maal bara? Ajjeesuu bara. Qaayeen maal godhe? Aabeliin ajjeese. Uumama boqonnaa 3 dhaqxanii yoo ilaaltan lakkoofsa 8. Maal godhe? Hin ajjeese. Seexanarraa wanti baramu ajjeesuudha. Ajjeesuudha. Qaayeen lafa qottu ture, Aabel ol tursee ture, obboleessa aarsaa dhiyeessuu dhaqanii aarsaan Aabel gaafa simatamu qaayeen hinaafe sana booda Aabeliin ajjeese. Kanaaf ajjeesuu bara jechuudha. Seexanarraa kan nuti baru ajjeesuu. Inni lammaffaa seexanarraa namni maal bootan jibba bara. Yoosefii obbolosaa ilaala. Boqonnaa 37 uuma dhaqxanii ilaaltan 25 maal godhe? Abjuu isaatti mate. Abjuu isaa mucaa 11ffaati. Abjuu isaa itti mate. Abjuun abjoodhe maasaa keessa jirra. Bishii kula nama jira. Bishii kana keessaa hundumtuu kan koo gugguufe sagadaa. Ati mootii irratti taataadha. Hin hinaafan jibba hojiin seexanaa jibba. Hola fursuudha, hola machiisuudha, hol jibbisiisuudha seexan hojiin ishee. Kanaaf kanarraa baqachuudha. Inni sadaffaa hojiin seexanarraa namni maal bara hojjetan inaafaa bara. Saa'ol Daawitiin eessa keessa hojjete? Tokkoffaa Moototaa 19 keessa dhaqxanii ilaaltanii eessa keessa dhaqate? Lafa onaa keessa ari'uu jalqabe. Maaliif? Akkam Daawit kumaatama ajjeeseen akkaman kuma ajjeeseedha. Geeffadhaa. Akkam Waaqayyo isa gargaaree boojii, akkam Waaqayyo isa gargaaree akkas ta'e. Naal ta'a yoo Waaqayyo bagasii godhe jedhee galateeffateef. Inaaffaa bara namni seexanarraa. Inaaffaa bara. Inaaffaa bara. Inaaffaan kan eenyuti? Kan seexanaati. Hin inaafina. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Inni arfaffaa namni maal seexanarraa maal bartu? Of tuulummaa bara. Nebukadnezariin dhaqaa ilaala. Caakkaatti sagalchee waaqa'u. Daani'el boqonnaa 4:8 dhaqaa ilaala. Of tuulummaa bara. Namni seexanarraa. Of tuulummaan kan seexanaati. Namichi kun maal? Kun ulfina koofisan ijaarradhe Baabiloon gudditti kan kooti. Tofaan isaarraan fitiin akka horii ta'e. Kanaaf namni
seexanarraa maal baroottan kana bara. Shanaffaan maal baroottan hanna bara. Anaaniyaasiif Safiira dhaqaa hojii ergamuu ta'uu kana. Dhaloonni asraata kurnoon kaffallee hattuu hanna bara jechuudha seexanarraa. Hattuun immoo macaafa jedha isa kana meekii as 3-8 dhaqaa ilaalladha. Eessaa fide akkanaan hin jenne. Na kanaafi kana fakkaataa jechuudha. Hanna bara jechuudha. Inni jaaffaa of tuulummaa bara. Of tuulummaa gubbaatti of tuulummaa bara. Kanaaf isa kanarraa of eeggachuu qabna jechuudha. Hojii seexanaati wantoonni nama tarreesse gabaabsee ajjeesuu, jibbi, inaaffaan, of tuulummaan hanni kan seexanaati. Kanaaf nuti kan nuti barru Waaqayyo irraati. Kanaaf isa kamirraa baraa jirra. Maal baraa jirra? Sagalee Waaqayyo dhagaa jirra. Sirriitti barachaa jirra. Sirriitti dhaggeeffachaa jirra. Sirriitti itti siqaa jirra. Kanaaf kana gooftaan koo isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Hamma dhumaatti jabeessee isin haa dhaabu. Yaa Waaqayyo gooftaa galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Akkas nuun jette. Ana irraa baraa. Ana wanjoo koo baadhaa. Ani garraammiidha. Haleluuyaa. Anoo boqonnaa lubbuu keessaniif kennuufan gaduuf deebisu jette. Maqaa Yesuusiin sirraa gooftaa gaduuf deebisuu jaalala garraamummaa dhugaan jiraachuu qulqullummaa akka barru ati nu gargaari. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Irreen kee nuuf haa baay'atu. Warri ajjeesuu jibba inaaffaa of tuulummaa hanna keessa jiran yoo jiraatan maqaa Yesuus Kiristoosiin yaada garaa isaanii geeddaratanii gara keetti haa deebi'an. Gara dhugaa keetti, gara hafuura keetti, gara ayyaana keetti dhaloota deebi'an haa ta'an. Namoota deebi'an haa ta'an. Maqaa Yesuusiin siin haa gargaaraman. Ayyaanni kee nu haa gargaaru. Irreen kee nu haa gargaaru. Ogummaa nu baay'isi. Hubannaa nu baay'isi. Baratti nu laatiin, namatti nu laatiin, ofittis nu laatiin, waldaattis nu laatiin, ofii kee nu dhuunfadhu, ofii kee nu qabi, ofii kee nu gaggeessi. Ibsaa keenya ta'e, ibsaa keenya ta'e, ibsaa keenya ta'e, ibsaa keenya ta'e. Nu eegi nu tiksi. Ogummaan keenya nu gana, bifi keenya nu gana, qabeenyi keenya nu gana, beekumsi keenya nu gana, inni nuti abdanne qooqi keenya nu gana, kan nu ganne sidha. Haleluuyaa. Ati jabeessi nu qabi. Nu eegi sitti of laanne ayyaanni kee nu wajjin haa ta'u. Maqaa kee maqaa Yesuusiin. Ameen, ameen, ameen. Eebbifamaa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Eebbifamaa.